Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti na wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Saawud Arabiyaan lammiilee Itoophiyaa yookaan immoo godaantota Itoophiyaa hedduu irratti murtee du'aa murteessite irratti raawwachuuf jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa loltoota PP irratti kan lubbuutii fi kan qaamaa dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun konkolaattota PP hedduus hojiin ala taasisuun mooraa waraana PP hedduus loltoota PP keessaa yaasuun injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu beeksisee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana wal qabate gamoo mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Isin biraan kenna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti booharan affeerraa kenna. Guutuun oduu kunooti. Oduun kun oduu xiyyeeffannoo barbaadudha. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti godaananii turan murteen du'aa irratti murtaa'ee murtee du'aatiin adabamuuf jedhamee jira. Koomishinii mirgoota namoomaa fi uummattoota gamtaa Afrikaa akka jedhetti godaantonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti to'annoo jala oolfaman hedduun isaanii daddabarsa qoricha sammuu nama hadoochuun himataman murteen du'aa itti murtaa'ee murtee du'aatiin adabamuuf jiru jechuudhaan kan ibse yoo ta'u kun immoo kan isa yaachisu ta'ullee ibsee jira. Qoricha sammuu nama hadoochuu wajjin qabaman kan jedhaman hedduun isaanii jimaa wajjin kan qabaman ta'ulleetu kan ibsame. Jimaa Yaman irraa gara Saawud Arabiyaatti ceesisuun murtee du'aatiin kan nama adabsiisu ta'uun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Sababni isaas jimaan maal akka ta'e biyya keenyatti ni beekna. Garuu Saawud Arabiyaatti qoricha sammuu nama hadoochuu jechuudhaan murtee du'aa kan namatti murteessisiisudha. Koomishinichi ibsa torban kana keessa baaseen gareen namoota yookaan godaantota yakka kanaan himataman ajjeefamanii jiru jedhee jira. Koomishinichitti dabaluunis himatamtoonni kunneen adeemsa haqaa sirrii ta'e akka hin argannes dhorkaman jedhee jira. Kanneen keessa abokaatoon isaaniif falmu akka hin dhaabbanneef akkasumas tajaajila qoonsilaa Itoophiyaa akka hin argannee fi namoota afaan isaaniif hiikus akka hin arganne taasifaman jedhee jira. Koomishinichitti aansuunis akka jedhetti lubbuu lammiilee isaa baraaruudhaaf hariiroo dippiloomaasii cimsuudhaan mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuu qaba jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa adoolessa 13 bara 2026 baaseen qondaaltota Saawud Arabiyaa waliin dhimmoota lammiilee Itoophiyaa miidhan irratti hojjechaa jiraachuu ibsee ture. Keessumaa warra murteen du'aa irratti darbe akka dhiifaman gadi dhiifaman gochuudhaaf warreen adeemsa seeraa irra jiran ilaalchisee mootummaa Saawudii wajjin hojjechaa jiraachuu ibsee ture. Dhaabbanni Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa 65 ta'an yakka daddabarsa qoricha sammuu nama hadoochuun himatamanii murtee du'aatiin adabamuuf akka jiran himee jira. Murteen murtaa'ee jira. Raawwii qofatu hafe jechuudhaan ibsee jira. Human Rights Watch itti dabaluunis Saawud Arabiyaa komatee jira. Saawud Arabiyaan godaantota yakka balaa hamaa hin dhaqqabsiifneen himattee murtee du'aan adabuu fi mirga tajaajila seeraa argachuu qabanis dhorkuun ishee lubbuu fi mirga namootaaf kabaja kan hin qabne agarsiisa jechuudhaan komatee jira. Akkuma koomishinichi jedhe godaantonni kunneen hedduun isaanii kan qabaman jimaa wajjin jedhamee jira. Jimaan balaan inni dhaqqabsiisu yookaan immoo jimaa wajjin qabamuun akka yakka hamaa dalaganitti yookaan immoo akka yakka murtee du'aa namatti murteessisutti laaluun hanqina guddaa kan of keessaa qabudha. Hundumaafuu dhimma kanaaf mootummaan Itoophiyaallee dirmannaa barbaachisu taasisuudhaan lubbuu namoota kana baraaruuf hojjetuun isarraa kan eeggamu jedhamee jira. Arsii Bahaa Aanaa Gunatti loltoonni mootummaa loon uummataa roorrisuun dhagahamee jira. Loon uummataa sababa tokko malee yookaan badii tokko malee maqaa hin jirre itti maxxansuun loltoonni mootummaa uummatarraa oofatu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti yaada kennan himanii jiru. Aanaa Gunaa ganda Andalee Abbaa Jamaa bakka Qoree jedhamutti loltoonni mootummaa kunneen loon gaafa 95 kan waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan kan oofatan ta'uu jiraattonni himanii jiru.
Loltoonni mootummaa kunneen saamicha kana kan raawwatan torbaan tokko dura jechuun adoolessa 16 bara 2026 yoo ta'u, humnoonni mootummaa kunneen loon saaman kana gara magaalaa Abbaa Jamaatti geessuudhaan hanga har'aatti mooraatti naquudhaan milishaan eeggamaa jiran jedhamee jira. Loowwan saamaman jedhamanis kan viidiyoo irratti argitan kanneen yoo ta'u, loltoonni mootummaa loon kana waraana bilisummaa Oromoo harkaa qabne jechuudhaan soba hin jirreen loon uummata saamanii gara magaalaa Abboomsatitti geessan jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Abbootiin qabeenyaa loon kana hordofuudhaan gara magaalaa Abbaa Jamaatti dhaquudhaan yeroo gaafatanitti hidhaa fi reebichi irratti raawwatamaa turullee jiraattonni himanii jiru. Namoota horiin isaanii kun irraa saamame maqaan isaanii muraasni Abdallaa Muhammad horii 10, Ahmad Baatii horii 10, Buzuu Huseen horii 9, Qaasim Hamdaa horii 4, Zaynabaa Buzuu horii 7, Jamuu Maddaa horii 15, Hawwaa Muhammad horii 6, Amaanee Aliyyi horii 8, Gabii Muhammad horii 14 kanneen malees maqaan abbootii qabeenyaa kan biroollee jira. Oduun inni itti aanu weerarri naannoon Sidaamaa godina Gujii irratti raawwatus tibba kana cimee itti fufuu jiraattonni dubbatanii jiru. Lolli naannoon Sidaamaa godina Gujii irratti raawwataa jiru lola qindaawaadha jedhamee jira. Lola ummataatii fi ummataa osoo hin taane lola humnoota hidhatanii fi ummata yookaan jiraattota gidduutti deemaa jiru jedhanii jiru. Lolli mootummaan naannoo Sidaamaa gaggeessaa jiru kun lola babal'ifannaa daangaati. Humnoonni lola kanarratti hirmaataa jiran Simaamaa qaamota jedhamanii fi akkasumas milishaa Sidaamaa, poolisii Sidaamaatii fi kanneen biroollee keessatti kan hirmaatan jedhanii jiru jiraattonni Gujii irraa. Naannoon Sidaamaa daangaa babal'ifatuuf humnoota hidhatan kana naannoo Oromiyaa irratti kan bobbaase yoo ta'u, gama naannoo Oromiyaatiin humnoota hidhatan naannoon Sidaamaa uummata Gujii irratti yookaan Oromoo Gujii irratti bobbaase kana dhaabuudhaaf hanga ammaatti wanti ta'e hin jiru jedhamee jira. Sanbata guddaa yookaan dilbata dabre irraa jalqabuudhaan lolli Oromoo Gujiitii fi yookaan hawaasa Gujiitii fi hidhattoota mootummaa naannoo Sidaamaatiin deeggaraman kana gidduutti hanga kaleessatitti gaggeeffamaa ture jedhamee jira. Lola hanga guyyaa kaleessatitti humnoonni hidhatan daangaa Oromiyaa ce'uudhaan Oromoo Gujii irratti banan kanaan lubbuun namoota hedduu yoo badu qabeenyi hedduus barbadaa'e jedhamee jira. Haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameenis namoonni hedduu madaa'an jedhamee jira. Hidhattoonni naannoo Sidaamaa kan mootummaa naannoo Sidaamaatiin deeggaraman daangaa Oromiyaa cabsuudhaan uummata Oromoo Gujii qeema isaatitti itti dhaquun yookaan weerara irratti raawwatuun miidhaa guddaa namaa fi qabeenya irratti kan dhaqqabsiisan yoo ta'u, gama naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti lola uummata nagaan qe'ee isaa irratti jiru irratti baname kana dhaabsisuuf wanti godhames hin jiru. Ol gaafannus nama nu dhaga'uu dhabne jechuudhaan hawaasni Oromoo Gujii komii isaa dhiyeessee jira. Ammallee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa lola kana nurraa haa dhaabu jechuun gaafatanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Kibba Oromiyaatti, giddu galaa fi lixa Oromiyaatti tibba kana fufteedhaan lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan iddoolee garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaa aanaa Oddoo Shaakkisootti lola loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura jechuun adoolessa 22 2026 aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Sawwaanaa jedhamutti loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayite hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen loltoota PP 15 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 10 ol immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun kan hafte immoo gara irraa dhuftetti baqachiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota PP waliin gaggeesse kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. AKM'n hedduu akkasumas uffata waraanaa, raadiyoo qunnamtii fi meeshaalee qophii waraanaa hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti tibba kana fufteedhaan aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa turuu fi lola loltoota PP waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkate loltoota PP hedduus booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan
Har'as barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuutti loltoota PP waliin lola gaggeessa jedhee jira. Lola gaggeessinis injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa mana Sibuutti tibba kana fufteedhaan loltoota PP irratti haleellaa raawwadhe kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa aanaa mana Sibuu gandoota lama keessatti haleellaa raawwatuun miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuu guyyaa kaleessa isin hin geennee turre. Gandoonni haleellaan itti raawwatames ganda Haroo Machaaratii fi ganda Guyyoo Xayyibaa jedhamutti haleellaa raawwatu isaa isin hin geennee turre. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo achuma aanaa mana Sibuutti barraaqan loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan ganda tokko guutumaan guututti to'atu odeeffannoon gamas irraa baate kan ibsite yoo ta'u, barraaqan mooraa waraana PP irratti haleellaa raawwateen mooraa waraana PP tokko guutumaan guututti kan to'ate yoo ta'u, haleellaa raawwateenis loltoota PP irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Mooraa waraana PP ganda Caalaa Daabusitti argamu irratti barraaqan haleellaa raawwateen loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun lamammoo fayyatti harkaan qabe jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ajajaa farra riphee lolaati kan jedhame mooraa kana keessa ture tokko guyyaa kaleessa adoolessa 23 2026 mindaa loltoota PP namoota 70 mindaa baatii tokko fudhatuun mooricha gadhiisee baduun isaa dhagahamee jira. Namni kun immoo yakka garaagaraa hawaasa irratti kan raawwataa ture jedhamee jira. Gama meeshaatiin AKM 10 fi rasaasa hedduu fi akkasumas meeshaalee waraanaa kan biroollee waraanni bilisummaa Oromoo booji'uun mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasise jedhamee jira. Walumaa galatti loltoota waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota PP gidduutti lolli giddugala Oromiyaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti cimeetti fufee jira. Bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota hedduus hojiin ala taasisuun mooraalee waraana PP hedduus haaluma wal fakkaatuun hojiin ala taasisuun akkasumas miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Gama mootummaatti lola loltoota isaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan wal qabate maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo barbaannee turre argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummaalleen gama isaatti opereeshinii bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti humna hedduu bobbaasuudhaan gaggeessaa jiraachuu fi loltoota mootummaan maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaase immoo miidhaa garaagaraa hawaasa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu hawaasa irraa komiin itti ka'aa jira. Saamicha garaagaraa raawwataa jiru. Dararaa fi lubbuu namaa ajjeesulleen akkasuma jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaa hawwii kennaa nagatti nu turaa.